Halkan guddaa yeroo lohee dhufu baroo keessaa ifaa baatiriini. Harmeen kan kee minaan daakaranii karra rurruu kunnaan naasaa kaanii. Maal barbaacha deemtanaan jedhanii keessummaa see'anii na laalanii. Utaalanii hudha koo qabanii yeekurriifachuuf nan sodaadde. Gaaruu soddaa dahoo wallollaaree of darbadeen baheerkaa utaalee. Qoraattii waleensuun na waraanee konkolaataa hangalee lafti ji'aanaaf dahee keetii rabbi jiraat. Haalan safaa hirribni nan qabu maalan rafa. Maalan rafa gartokkeen na du'ee dhiiseen galee karaa koorra bu'e. Haalan didee naa dhukkubaa haalan walakkaa duyda ko. Haalan waliyyaana waamaa haalan dawaa dhukkuba ko. Haalan aaninnaku lamuu gaama qoree ergiinaadha biyyaatii wallole. Haalan jiimaa diimaa geessee naararfadhaa yoo isaan didan jaarsan dabaladha. Maqaan koo Wallisaa yookiin immoo Artistii Shaafii Mahammadiin jedhama. Kanaan dura waggaa dheeraa waa'ee artii kana keessa tureera. Waggaa dheeraa gizeen turu kana keessatti wallistoota Oromootii hojii adda addaa hojjetaafiin ture. Ofiis immoo albeemii 3 kan mataa kootii qabaa. Akka Tsaggaayee Dandanaa gara sirba afurii hojjedheeraa fi Jaamboo Juuteetii hojjedheeraa. Komala Addunyaa kan jedhamu hojjedheeraa Jaamboo Juutee. Natti sadarkaan kanaan gahe jechuu nan danda'an. Jaamboo qophaadha kan isaa jechuudha. Na biras waan tureef jechuudha. Abdii Ibraahim jijjiru danuudha. Abdul Qaadir Riidaaw kan jedhamu illee jira. Tarree Mangiis kan jedhamu jira. Nigisti Hallanee kan jedhamu illee jirti. Ammayyaa dadhu akkasuma Taaddalee Gammachuu illee akkanaa keessatti sirba Jimmaa jechuudha. Baalees Arsii hundumaa nan hojjedhan. Amaariffaan illee yeedaloo isaa hojjedheera. Bubaata siree jedhamu tokko illee hojii kana hojjechaa jiraadhu. Gizee waraana kaabaa sana keessa waraanee tiraasuun ka'u sana keessa qabeenya waan hin qabu jechuudha. Kaabaatti biyya sana deebiitanii achi lammaa waggaa amma ta'e wayii tureera. Qabeenya miliyoonii 7 tilmaamamu jechuudha. Lafa jira, mana jira, waa hundatu jira, mana 2tu jira. Kan hundinuu nurkaa mudatee gaafa xiqqintii 24 sana achitti humna addaatiin milishaa biyya sanaatiin wararamnee guyyaa hojii oollee hojii maqalee hojjetaa oolle madarakii. Hin barreenuu galgala gallee rafnee hirriba irratti affanamnee waan meeshaa mana guutuu warqii adda addaa waan biyya alaallee biyya tokko kan hin deemee walitti qabee waan kaaseettii sanallee baasee birrii walitti qabadhee waan arge bitee gaafa illee suuruma baay'ee namni maatii ofiitti deebi'aa jedhee maatii ijoollee itti toladhee booddee sanaan harka duwwaa bahee booddanuu rukutamee hospitaala deeme turre. Rukutamte? Rukutamee hospitaala deemee hiriyoonni koo danuun na biraa du'aniiru. Hospitaala Antoonii fi Roobbilaanii ba'aatiin deemee warra rukutame naa wajjin kan kun nafaana jiru. Dirrodaatti yaalamee fayyee alana gara biyyaattis deebi'ee jechuudha. Artistoota Oromoo baay'ee isaaniitii akka sirba kennite naa kaasteetta. Fakkeenyaaf Taaddalaa Gammachuutii sirba maal jedhu fa'aa kenniteme? Yaa jaalalletti koo si yaadeera michuu addaan baanee mukaa'eera qilleensi foolii kee afarseera urgaa'eera kan jedhuu fi Aayishaa Qalloo Ambaruu Mataa Baandiraa kan jedhu. Daawitee Mokonnoonii Annufeen jira kan jedhu sana awwala jalqaba sirratti jalqabe. Annufeen jira maalumaa yaantaaloo as bahibbo walaloo isaallee Maammannuu kan jedhamtu gurbaa Suudaanii dhufitu hojjete. Yeedaloon isaa kan gootii bakka tokko turre Daawitee wajjin. Daawitee Tottobaa Taaddasaa jennee Abbabaa Bishuu kana fa'i Ruufaalii naannoo tokko turre sanarratti jalqabee sanaan itti fufee. Komala Addunyaatti kennee Jaamboon booda kana sanaan Tsaggaayee Dandanaatii hojjechuu qabee sanaan Taaddalee hojjechuu qabee Abdii Ibraahimii hojjechuu qabee kanaan Jaamboon immoo na bira waan tureefi
jaamboodhaa fi sirba baalee tokko kaamilaa kan jedhu sirba jimmaa sana hojjedhe jechuudha. Kaamilaa'ee meenuu jedhee. Kaamilaa'ee nilal kaamilaa'ee lafti diinaan nan barbaadina'ee Kan jedhu. kan jedhu sana hojjedhe bakka uumama akkasii. Ammoo akka odeeffannoo qabutti istiidiyoo keessaas sirboota qabda jedhanii dhugaadha dubbichi. Istiidiyoo keessaa amma ta'e qabdii kaffalee Daanii Beellaa kan jedhamu biratti sirba 11 qaba. Ammayyuu. Qarshiillee amma ta'e illee kaffaladheen ture. Inni tokko na jalaa gubate. Intini kompiitera qayyadu beela na jalaa gubateenna ammayyaa dadhummoo itti daddabalee hojjedhee immoo sanamma hojjedhee gabaarra ooluudha. Maaliin na hojjetamu ammallee isuma bira jira jechuudha. Albama kee arfaffaadha kun? Arfaffaa Ati amma yeroo ammaa kana arfaffaan gabaarra nuun. Nan beeka. Jechuun sadii hojjettee tokko immoo mana istiidiyoo jira. Yeroo ammaa kana eessa jiraata akka jiru? Mana Jimmaa nan jira. Maatii qabdaa? Ijoollee kan qabdu? 5. Ijoollee 5. Akkamitti jiraachistadha? Rabbuma gaa. Rabbuma wajjin. Akkasumatti? Rabbuma jiraachisaa. Mee viidiyoo kana gara namoota baay'ee artiistota atillee kana dura gargaartee gara uummataatti fiddee fi hawaasa Oromoo bal'aa maqaa keetiin sirboota keetiin si beekan baay'ee isaaniitu daawwatu. Mee isaanii maal jettaan? Jaraan hin beekanii akkanitti jiru. Amma jaamboon hin beekaa, taaddaleen hin beeka jechuudha. Waan as keessaas jiraatanuufu jarri hin beekanii akkuma addunyaallee biyya alaatii, daawwitiin biyya alaatii bilbila jaraallee argachuuf hin qabu jechuudha. Nagaatti dhaammachuudha jedhatti waa biraa waan hin jedhu hin qabu. Kanuma. Nagaaduu waan itti dhaamma. Artiistiin keenya kun, hangafni keenya kun Shaafii Muhammad jedhama. Dhageessanii jirtu waggoota baay'eedhaaf aartii Oromoo keessa turee jira. Amma yoonallee aartii Oromoo keessa jira. Artiistota Oromoo qaqqaalii jennee yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa kanaa fi miidiyaalee garaagaraa to'atanii jiraniif nama bu'uura kaa'edha. Hanga amma lubbuudhaan jira. Namni keenya erga lubbuudhaan darbee yoo dhukkubsate booda bo'uuf osoo hin taane osoo inni hojjechuu danda'u, osoo inni jiraachuu danda'u, otoo bira dhaabannee jajjabeessine waan baay'ee bareedaadha. Inni yeroo ammaa kana fayyaa qaba, hojjechuu danda'a. Albamoota garaagaraa qaba. Ammallee sirboota 11 istiidiyoo keessaa qaba. Ofiifuu nama gargaaraa turedha. Qabeenya qarshii geera miliyoona 7 olitti tilmaamamutu jalaa gubatee jennaan yeroo ammaa kana haala kana keessa jira. Akka odeeffannoo isaa itti dhiyeenyaan quba qabutti mana kilaasii tokko kutaa tokko keessa haadha manaa isaatii fi ijoollee isaa 5 waliin nama 7 ta'aniiti kan isaan jiraatanu. Mindaa hin qabu, waan ittiin jiraatu hin qabu. Haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jira. Boleewwan viidiyoo kana daawwattan artiistonni Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan viidiyoo kana sheer godhaa. Lakkoofsa akkaawuntii kan isaa barreeffama kana jalatti isinii maxxansuun waan dandeessan akka sappoorti gootan isin yaadachiisuu barbaada. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessatti immoo karaa tiiktookii laayivii qabadhee tan dhiyaadhaa. Hangasitti immoo horaa bulaa deebanaa baga ol agarre.